السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هجي شمبركم لما في كل تربة كبجم توتا في جالتم توتا كينيا نجيني كينيا كان كبجا فلفنا إدو جرتم مرتيسن هذا كبسنين ججا وقبي سينا كبني دهاني جرة سجنتا الراكنا ولين أنا مسرا أليدي qabsaa'ota ilmaan humbannaa bareentoo kanneen seenaan isaanii dagatamee akkuma ammaan dura keessatti isiniif dhiheessaa turretti arras qabsaa'ota jajjaboo lama qabannee isiniif dhihaanne. Wareegamaa 26ffaa ture Ahmad Alishoo jedhama kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa Araddaa Diimaa Bikka jedhamutti abbaa isaa Ahmad Alishoo fi harmee isaa Jamiilaa Adam irraa bara 1962tti dhalate. Jaalli kun maatii horsiisaa bulaa irraa waan dhalateef horii tiksaa guddate. Boodarra akkuma guddachaa dhufeen hawaasa biratti jaalatamaa bira sirna dargii keessa hawaasa isaa tajaajilaa ture. Osuma tajaajilaa jiruu sirna mootummaa mormuu biratti bara 1990tti qabsoo adda bilisummaa Oromoo hoogganamutti dabalame. Jaal tureen achi keessatti jajjabee muraasaa ta'uudhaan bakka garatti loluu fi lolchiisuudhaan dhaaba biratti fudhatama guddaa argataa dhufe. Goonni kun osoo bakka garatti lolchiisuu jiru boodarra bara 1994 keessa achi buuteen isaa dhabame. Jaal tureen bultiis ijaarratee abbaa ilmaan sadiiti jechuun abbaa dhiira lamaa fi dubara takkaati. Jaal turee seenaan bara baraan isa ni yaadata. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo seenaan keenya har'aan tanaa kanumaan xumuramaa torbee seenaa biraatiin hanga walitti